السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إلمان أورمونا مسكاليكي كنا في فيديو كان أجرت ربي بجد شير دويت كتي والبرانجي أبوليسا كنا برا هرابن أبوليسا كنيا كنا كدائما لمركا كابو كمتاني ساتو دائما أكو نام نكمل بولتي ورت دائما لمركا هات دائما تنا أكو مناتي ديسي كيا أفربودا لكوب ستة من يالا سنتي من يالا سنس من يالا فاسين سن إني سوركان كابو سيني سوركان كابو أكجبا أكركوب دت كرا من يالا موتوم ما دبرسني أتشبوتني سي هنرجمني gammaatti jirtii fi hin jirtu isin namni wajjin baafatan jiru inni dhaqee gaafachuu hin dandeenye warqaan qabu daa'imman tana wajjin mana keessa jira kophaa isaa rabbii jedhaa koottaa bira haa dhaabbannu obboleessa keenya kana mana keessatti akka jabaa cinqamaa jira koottaa ilmaan oromoo haa gargaarru bira haa dhaabbannu osoo si taate maal goota namni daa'ima lama daa'imni kun guddisuudhaa miti haati takka daa'ima takka guddisuu agarsiin itti ulfaatu hundi keessanuu ni beektan ka daa'ima qabu ka daa'ima hin qabne illee rabbi jecha koottaa bira haa dhaabbannu haadha manaa isaas wajjin haa barbaannu jirtiif hin jirtu isii wajjaan haa baafannu dirqama obbolummaa hundum والله ما شاء الله يعطيك اسم باين ما تلويته نمني لا إله إلا الله يذكر كتير ولي بسي وجنجراته تقور بايه كاريدا نمني الدنيا ثرام بلوم بيه ورم جراته يا ما دوت مدفتي يا ما ساعة قطبوت يا ما برو يا ما يفتح بيه دوت كافروت نوكات كانوا ما فو كانوا ما ندرس تيجي ري وما تيجي سبكة نيجي تجاون ناشين يو غروبين كم برو على كم جراته يو بكي برو جراته ندو بتكيسان وكانوا مو بكرته نية تنكر كارسر كانوا ما فشير والله مالين هذا برونكو هاي نما لبا بيجي كوتشون هم بارباتشوا وان كابتن رأك كرجار ثاني فجأته أنكاونتي كنوا أسر جابوا إسني متأسا ka obboleessa keenya waa mucaan jedhu ammoo amma waliin inni lakkoofsa maalii fuudhee dhufa jedheera. Akkas fakkaataa amma immoo namni carraa kennuu fi qabu namni yeroo dheeraa jala ture. Mee barreessa namni yeroo dheeraa jala turteen ani hin beekaa nam tokko barreessaaran. Ay Oromoo si'illee miti ofiin boonduun talaarsi illee yoo dhufte namoota baay'ee ergateera mucaa osoo kaartaa Kanaadaa jiru maqaa isaa dagadheen alaabaan isaa afoo Kanaadaatu jira. Hin agarreen bakka daasboora dubbis na godhaa beektanii sila namoota daasboora Kanaadaa jiran kan Ameerikaa Awurooppaa ergattee turteen inni tokko barreeffama raqaatu as nagaratti naaf jedhe. Carraa isinii kennaa obsaan wanni jedhaani. Marra koo qabatee warra Arabaa bichaa maqaasaan warra Ameerikaa kanas yoo dubbisee yoo wal baree warra Awurooppaa kana marra koo qaba. namni ati wal bara namni maraanuu warte wal barattu bara amalli keetuu yoo maraa wal si barsiisa inde tabbaa barbaadde wal baruu dandeetta bifti ummata ka gargaaraniif malee waan baraatiif miti ijoollee amma haga maatiitti mucayyoo san gargaaruu namoota gargaaruu rakka hirmaatan persentii 100 keessaa harki 99 warra Araba jiran kan namni nama bira dhaabbatu warruma Arabaati rabbiin isaanii haa ta'u ijoollee mana Arabaa keessa dalaganii inshaallah maa miti namni nama gargaaru fumaafi awiyye agara kees gara biraatiin salaama si gaafadheera achirraa na dubbisee Muhammad Shebakar jedhuu fi gara biraatiin si dubbisee jira achirraan yoo na deebista gara keessattiin inshaallah Miteji baay'ee barraawwan keessatti yoo argatin jedhee sharaffoo tokko hin qabuyyuu. Si barreessaanatu si barreessaa amshir inshaallah jabduu ta'e na jawaadhu amshir inshaallah sittin dhagayin sittin dhagamin waa maraayyoo. Shooma tokko rakkoon qabu natti hin dhagahamuuni. Akkas namni nama beekaa jechuun nama waa mara danda'u. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam wantoonni jiranii nagaa keessanii dhugaa rabbi carraanaan argadhamuun argadhu osoo jedhu argadeshi. Namatu baay'atee beektanii. Itti fufi amma argatte amshir. Hawwiin manni isii maraa wal gahe. Hawwi nagalchuu keetuuf hedduu takka galatoome. Wallahi sin hordofaa sin argaa. Aggizee amantaa isa kaan itti jirtu sin hordofaa ture. Ammas deebi'ee amma wanti siin jedhu rabbiin haqa kan keetis siif haa galchu waan baay'ee dubbatamaa jira asirrattis argaa jirra.
kanarratti tokkoffaas jajjabeessuudhaaf inni lammaffaa ammoo waa'ee amma dubbataa turtanii jooncaa abbaa ijoollee lamaa kanaa riyaadiin jira jechaa dhageen riyaadiin keessa bakka kam akka jiru hin beeku silaabeetta araballee ijaazaa kadhadhee ka'ee dhaqees nan dubbisas nan laalas silaabeetta bakka kam akka jiru quba hin qabu akka mee quba qabdanii isin. Maashaallah namoota akkanaa kana soqamaa ture asirra batamaa ture kooluu deebisaanii namni qaamaan dhaqeellee waan isin gargaaru barbaadan dhaqee isinirraa fuudhuu hin jira jedhamaara. Mee tola si deebisee namni biratti geessu si soqa. Karaas rakkoon qabu riyaadiin keessaa bakka kam akka ta'e gaafadhaadha. Ani maaliidhaafi hatta sawaaqumayyuu yaammadheetu nan alaaqinamu bakka kana isaa hin beeku waan ta'eef malee. Maashaallah rabbi sirraa. Inni amma fooluun adeemsi ka jedha. Ana kasi Hawwi fooluu biraa qabu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جبت وكم نجاة؟ نجد الرحمن لله جسم. أو يا كم جت نجاة بقى جرات. اللي فما. نصير وقانون ولين بدبران. والله الدودك هردفا سن هردفا جرا ما كان الله لك أنجل ساعة تربة وجي ابن ساعة تربة سديت كسره علشان كيسوي جورا. وعند العلاقات ما نتوري أو الله كذا سنة ترجع عندنا ديننا من نسين سنجرو. أصلي بيزي وان توري في عندكم الله سبحانه من فورا بابا شو بربانيا كم تجين كمان توري نقول لسه نقول تجين كمان توري حق تيرا بيسي أقل شو تجين نصانو ما. آمين. إن شاء الله كذا سنة تهمان تدوسو كبرسا توري إسمع الدنيا مثلا يوديس أصلا كيسيسنا الدنيا مثلا يوديس الدنيا أورومون غورا أورومون ما بكسر سنيول سيكون نودان داينة تنين دي كمان تبرسا توري كارو حال اللي كذا تمي جوبنا. إن شاء الله أتى ربي سيها قال شوي تيم بديني تيجي تعالى نو وانت ذو أبو وان في مريو الحمد لله يجوا وبحر أيوة تو ربي سيها قال شاي وتشكرته أتوني بيتا كانوا ما سنجتوا جرا كان أرجع يعني سدبي سونا توا إيه تكو كم مدة والله رغم دبّت شوف كمالي قد أكيد تيجوا لما لي في دنيا سنديسي دنيا عندك كونونا موجودة yoo ammoo gaaf duraa gurbaan sun dhugaa dubbachuu yaa haqa dubbatee hamma tokkotti hawallataa kinen dubbata hawallannaan gaaf kana ammoo dhufu jijjiiramee haala baddaa dubbataa akkas ta'uun dhaadatuun akkas ta'uun akka namaa namni nyaatee akkasi dhaadatu gaaf duraa san ammoo akkasi shalaatiin dubbatee hawwishaatii akkas ta'ee si qummuudaa akkas hin turre maa akkas dhugaa yoo namni haala saniin deemu nama dhagama dhuga hin saalfa duniyaa hin balleesse ilmi namaa yoo balleesse dhugaa nama dhagama garuu qabaatee yoo akkasitti akkasitti akka miilana haasawusa yoo haasa'e namatti hin tolu inshaallah qatee rabbi si galchuu isallee ayitti hambaan toltuu fi gad deemalee namni waliin deemu inshaallah mee fooloo godhi wal dubbifnaa illee hajaa sirraa qaba akkasitti inshaallah rabbiin qatee si galchuu ishee. Hayya ishee akka baasu rabbiidha waan darabuma harka jirti. dhugaadha ayyee fayyaa ta'e caalaa kan argachuu hoositti baay'ee gammadee hedduu akkasitti dubbisaa keessaa wal dubbifnaa fooloo godhu akkasii barreessa inshaallah ayyee. Namootni lakkoofsa kiyyan iyyaafachuu jirta yeroo gabaabaa keessa isinii maxxansaanii. Bakka ayyee kan inshaallah ayyee haqatee rabbi si hawaasu yeroo dhiyootti inshaallah inni dhageenna inshaallah wallahi sababa keessa sa'aatii gara 8 wayi ture wallahi dalagaa garuu sa'aatii 2 bicha rafeetiin dalagaa faane maaliifi وماتي ساك متتات سانسولين تاني ومن نتجر نومن كم كرتوك وين لا لقيه سنجيتشودا غرا كم كرتوك وين وانت لا لفق أتيتان هاقلتو فلا أنا من مرتي سجن مديتي متين موزان نام توكل ما والله وكنا ينام نمجم مدنجرو إن شاء الله هيتتسي قلتي ورمو بلغ أبدا أتام على أكلاي نكى بريد ما كثير ننجريني وان ورمو سنجر وجاك حلو هيتتسي قلتي ورب راتات إن شاء الله نام نكفي لابون جرو توك كل يجورا كنا فكرنا كنا اللي وانت سياجس توكون جرو والله حقته ورمون أرجع واني كنا أول جرو بيته أرجعوا بيتشا أرجعوا رمو برات بدارا كنا أما اللي ربين حقته سي قال جرب بسي حقلشوا أكست إن شاء الله وانت تنكم توكون جرو رب سبير حجرات ولا معلومة دين إن شاء الله سي قال تيارو ورمو راسين قال تيو يسال عليه فهمت إن شاء الله يه بيات إنك كذا نجرات أمتك Hayya ishee hedduu tokko gana ni makiya. Makiya. Wayye hawi nagamu Hin nagaman.
Waalaikum salam. jedha osoo haasaa jiru jiddumaan dhufee kutatee beektaa kiyyaane. Maal godha jarumaan qabadhe maayikii. Inna kanaafi khalaas rakkoon qabuuti inshallah anis yoo bakkuma hojiin jira nama godhaa fi nama hojiirra hin jirre saniin akka deemanii yoo namnis deemeeti fuudhees yoo mucaa san biras geessu shamaran takkiinaan gaafa dhanaan kadhadha beektaa hojii dhabanii namni ta'aa jiru ni jira yaadiin keessa. Dhaqanii yoo guyyaa lamas ta'e sadis ta'e deemanii yoo ijoollee sanis yoo qabanii fi inshallah furmaata goonaa fi ka jedhudha. Hayyee yaada bareeda si dubbisa keessaan rakkoonni daqiiqaa takkaayyuu namatti hin kennitu ijmoolee lakkuu guddisuu miti daa'ima tokko guddisuu miti of mataa kiyya nama yeroo kanaaf namni waa rakkatee waa argitu namaa beeku mataa ofiittuu namni fe'aadhaa beeytanii kanaaf makiyaa hedduu tokko galatoomi waan barbaachisu akka gootu shakkii hin qabu sirraa si dubbisaanii jabaadhu maashaallah halma. Anan itti fufu jabaadhu sin jechuu barbaada. Akkuma garaan koo laafi kana inshallah ummatas rabbii garaan naaf haa laafisuuti ijoollee shamaraa beektaa namni gariin ka jaalatus ni jira ka jibbus ni jira waan ta'eef ani akka konkuutii osoo dalagaa dhabe wallahi ilmaan sannaan guddisa dhugaa rabbi maaliif ujirraa bahee ka'eetu deemee dubbisa jedhaan jira siqala arabatti yeroo tokko hoo dhaqee ka'ee dubbisee ijoollee sanniin laalee hatta osoo dhiqeetu uffata irraa jijjiiree deebi'e anaaf gaariidha. Rabbi irraa nan argadha. Ani nama ganaa ilmoo argachuuf deemaa jiru. Nama ufafuudhaaf seenuudhaaf nama deemaa jiru waan ta'eef hedduu takkanatti dhagahamee asitti waan san dubbataartanii argeeti asirra bahee dubbadhe inshallah ammas taanaan eessa akka jiruu fi raqama isaa bichaa barbaada.